Ashiyaa Maarka Fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota walabummaa Neetwoork injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n galmeessisaa jiru yeroo dheeraa booda mana murtiitti dhiyeeffamuun Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasumas waamicha Ameerikaan lammiilee ishee Itoophiyaa jiraataniif goote irratti oduu qopheeffanneerraa turtiin keessan nu waliin haa ta'u jenna. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo WBO'n zoonii kibbaa Cibraan Sodomboroo Sadaasa 29/2021 waraana Bilxiginnaa fi caasaalee isaanii lafoota duraan keessaa buqqa'an deebisanii qabachuu jechuun magaalaa Nageellee Booranaa keessatti qophii taasisaa otoo jiranii tarkaanfii irratti fudhachuun 35 ol adabee 50 ol madeessuun konkolaataa waajiraa tokko irraa hiikee meeshaalee garaagaraa hedduu waliin mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godheera. Lola kanarratti ajajaan poolisii humna addaa kan Dubaa Quurii Duubaa jedhamu rasaasa WBO'tiin bakka lama rukutamuun madoo cimaan du'aaf jireenya gidduu waan jiruuf riifariin gara hospitaala hawaasaa geeffamu WBO'n zoonii kibbaa ibseera. Miidhama isaan mudate kanarraa ka'uun waajjira bulchiinsa godinaatti humna raayyaa waraanaa fi kaabinoota godinaa gidduutti waldhabdee cimaan ka'uun hooggantoonni bilxiginnaa hedduunis hidhamaa jiraachuun maddeen keenya foomsaniiru. Gamuma kanaan magaalaa Nageellee Booranaa keessatti barattoota Oromoo hunda gara adda waraanaatti deemtanii TPLF loltu jechuun mootummaan gabroonfataan Itoophiyaa kun saganteeffatus qindoomina maatii barattootaatiin yeroo ammaa barattoonni hundi barnoota irraa baqatanii gara baadiyyaatti dhiyeessaa jiraachuun beekameera. Oduun injifannoo waraana bilisummaa Oromoo biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo Baashaggar keessa socho'u aanaa Boosettii fi Fantaalleetti magaalaa Adaamaa irraa fageenya kiiloomeetira 18 hanga 60 irratti lola guyyaa sadiif gaafa Sadaasa 28 yaga 30/2021 taasiseen loltoota diinaa 110 ol adabuun 84 ol madeesseera. Qawwee BKM 2 AKM 21 fi meeshaalee waraanaa adda addaa irraa booji'uun konkolaattota paatiroolii 5 daaraa godhuun gabaafameera. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo WBO itti fufuudhaan Baashawaa aanaa Booset ganda Ruukechaa Boqoree bakka addaa Kaara Torbaa jedhamutti tarkaanfii waraana garboonfataa Bilxiginnaa irratti gaafa 28/11/2021 fudhateen loltuu PP 20 ol ajjeesee 8 ol madoo yoo adabu gaafa 29/11/2021 WBO'n aanaa Booset ganda Siifaa Bantee jedhamutti waraana garboonfataa kallattii adda addaan itti bobba'e lola guyyaa guutuu taasiseen loltoota Bilxiginnaa irratti injifannoo galmeessuun beekameera. WBO'n Baashaggar aanaa Fantaallee keessa socho'us gaafa Sadaasa 30/2021 aanaa Fantaallee ganda Aroo Qarsaa bakka addaa Hadhootti jedhamutti waraana garboonfataa paatiroolii 4 deemu lola haxxeen daaraa godhe yeroo wal fakkaataatti bakka haddaa Aroo Diimtuu jedhamutti WBO'n tarkaanfii diina irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu maddeen gabaasaniiru. Akkasumas magaalaa Mataa Haraa bakka addaa Funyaan Boollaa jedhamutti tarkaanfii wal fakkaataan humnoota diinaa irratti akka fudhatame beekameera. Waraanni bilisummaa Oromoo bobbii duula waraanaa kallattii maraan gara Finfinneetti taasisaa jiruun Oromiyaa iddoowwan baay'ee to'ataa kan jiru imala isaa gara Finfinneetti taasisaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Akkasumas humna isaa cimsachuudhaan zoonii garaagaraa keessatti mooraa leenjiirraa jajjabee humna haaraa eebbisiisaa jiraachuunsaa ni yaadatama. Adeemsa dhaddacha bu'aa bahii qabuu fi achi buuteen dhabamuun booda Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtiitti dhiyeeffamaniiru. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana murtiin bilisa bahee achi buuteen erga dhabame baatii 6 booda Sadaasa 29/2021 mana murtiitti dhiyeessaniiru. Erga to'annaa jala oolee adeemsa mana murtii walxaxaa keessa kan darbe Koloneel Gammachuu Ayyaanaa eessa akka jiru otoo beekamiin ji'a 6 booda mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa irratti dhiyaachuu maatiin beeksisaniiru. Qondaala Laba'oo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa adoolessa 4/2021 erga gara biyyaatti deebi'ee to'annoo jala ooluun baatii tokko booda agayya 7 mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyeeffamanii turuun isaanii ni yaadatama. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee qondaaltonni ABO akka Dr. Shuggur Galataa, Mikaa'el Booranii fi barattoota yuunivarsiitiiwwan adda addaa namoonni 11 galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti warra himataman ta'uu manni murtichaa dhaaddachaaf ibsee ture. Fulbaana 2020 ammoo namoota galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman namoonni 24 tokkoon isaanii wabii qarshii 10,000tiin akka ba'an manni murtichaa murtee kennee kan ture yoo ta'u haa ta'u malee sababa hin beekamneen mana hidhaa keessa turuun onkoloolessa 10/2021 manni murtii aanaa magaalaa Sulultaa qondaaltota ABO kan ta'an Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Lammii Beeyyaan dabalatee namoota 10 irratti himanni akka banamu ajajee ture. Sadaasa 19/2020 namoonni galmee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jalatti himataman kanneenis mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatti dhiyaachuu otoo qabanii koomishiniin poolisii Oromiyaa hidhamtoota kanneen mana murtiitti osoo hin dhiyeessin hafuun guyyaa sana dhimmi isaanii otoo hin ilaalamin turuu danda'eera.
Abbaan alangaas gama isaatiin namoota kana irratti yakka isaan himachiisu waan irratti hin argaminiif akka hiikamaniif beellama torban lamaa kennus koomishiniin poolisii Oromiyaa garuu hidhamtoota kanneen gadhiisus ta'ee beellama mana murtiittis dhiyeessaa akkan turre yaadannoo yeroo dhiyooti. Sadaasa 23/2020 manni murtii Koloneel Gammachuu bilisa ta'ee akka gadhiifamu ajajni darbus abbaan alangaa galmee isaanii erga cufee booda namoota ja'a waliin baatii tokkoof achi buuteen isaanii erga dhabamee booda mana murtii olaanaa federaalaatti Koloneel Gammachuun kophaa isaa dhiyeeffamuun karaa adeemsa seeraan ala ta'een himata kanaan dura himatamee bilisa jedhameen ammas mana murtii olaanaa federaalaatti deebi'ee himatamuun isaanii yaadatama. Mudda 9/2020 ammoo namoota galmee Koloneel Gammachuu ayyaanaa jalatti himataman irratti manni murtii ragaa golga duubaa dhaggeeffachuuf beellamus Koloneel Gammachuu ayyaanaa irratti raga baatonni golgaa yookaan magaarrajaa duubaa otoo hin dhiyaatiin hafaniiru. Amajjii 15/2021 Koloneel Gammachuu ayyaanaa dabalatee hidhamtoonni galmee kiisii qixxumaa jala jiran mana murtii federaalaatti dhiyeeffamanii turani. Koloneel Gammachuu ayyaanaa mana murtii aanaa magaalaa Sulultaatiin bilisa ba'anis Koomishinii Poolisii Oromiyaatiin to'atamuun gara federaalaatti dabarfamee mana hidhaa Qilintootti galmee yakka jalqabaa ittiin himatamee tureen himatame. Sanaan boodas mana hidhaa Qilintoorraa baafamuun bakka hin beekamne geeffamee achi buuteensaa yeroof dhabamuu danda'eera. Koloneel Gammachuu ayyaanaa dhaddachicha irratti waamichi nu waliin hojjedhu gama mootummaan taasifamuu fi mana murtichaa yaadachiisuun waamicha taasifameef fudhachuu diduu irraa kan hafe yakka dalage akka hin qabne dubbatee ture. Kana malees hidhamtoota waliin himatame kan mana hidhaa Qilintoo jiran gidduudhaa baafamee Qaallitti kutaa qondaalli Kafaa'oo Dajanee Xaafaa keessatti ugguramee jirutti guyyaa lamaaf hidhamee ture. Turtii guyyaa lamaa booda kutaa Dajanee Xaafaa hooggantoota wayyaanee waliin hidhamee jiru keessaa baasuun kutaa namoonni yakka ajjeechaa dalagan keessa jiranitti akka hidhamu taasifamuun nageenyi isaa maatii fi uummata Oromootiif yaaddoo ta'aa dhufe. Koloneel Gammachuu achuma keessatti bakka namoota yakka ajjeechaa raawwatanii hidhamanii jiran gidduutti hidhamuun isaa lubbuu isaaf sodaachisaa ta'uu mana murtiitti himus manni murtii federaalaa dhaddacha yakka lidataa amajjii 25 akka lakkoofsa Abashaatti bulchiinsi mana hidhaa Qilintoo sababa Koloneel Gammachuu ayyaanaa dabarsee mana hidhaa Qaallittiitti kenneef ragaa barreeffamaatiin akka dhiyeessu ajajee ture. Kana boodas manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataa caamsaa 17/2021 namoota galmee kiisii qixxumaa jalatti himataman Koloneel Gammachuu ayyaanaa dabalatee namoonni 12 bilisaan akka gadhiifamaniif ajaja dabarsee ture. Haaluma kanaan manni hidhaa Qaallittii caamsaa 18/2021 Koloneel Gammachuu ayyaanaa dabalatee namoota 9 gadhiisee akka ture abukaattonni isaanii miidiyaaleetti himaniiru. Haa ta'u malee namoonni kunneen mooraa mana hidhichaa keessa akkuma baaniin osoo maatiidhaan waliin qunnamiin qaamoleen nageenya mootummaan fudhatamuu fi eessa akka jiran akka hin beekamne ta'uu abukaattonni isaanii himaniiru. Akka miseensi maatii Koloneel Gammachuu ayyaanaa himanitti himata baatii jaadura bilisa jedhameen deebisanii oliyyannoo irratti bananiiru. Koloneel Gammachuu mana murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha jibbaataa irratti dhiyeeffamuun manni murtichaas mudde 16/2021tti beellamee jira. Miseensi maatii kun akka ibsetti Koloneel Gammachuu yeroo ammaa to'annaa poolisii federaalaa jala jiraachuu eeranii kana malees dhaddacha irratti abukaattoon isaa akka hin argamin dubbataniiru. Ameerikaan rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa walxaxaa ta'aa dhufeef lammiileen ishee biyyattii gadi dhiisanii ba'aniif irra deebiin akeekkachiifte. Mootummaan Ameerikaa karaa imbaasii ishee Finfinnee jiru akka beeksiftetti rakkoon nageenyaa Itoophiyaa keessaa haalaan walxaxaa ta'aa waan dhufeef lammiileen ishee Itoophiyaa keessa jiran atattamaan akka ba'aniif akeekkachiifteetti. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa baasee lammiileen Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiraniif paaspoortii yeroo rakkoo fi liqiittiin gara biyyaa galan akkasumas tajaajila barbaachisaa qopheessuu beeksiseera. Lammiileen Ameerikaa yeroo rakkoo kanatti Itoophiyaa gadi dhiisanii deemuuf fedhii qaban yeroo ammaa kana buufata xiyyaaraa boolee imaluu danda'u kan jedhu ibsi imbaasichaa kanneen rakkoon isaan mudate imbaasii Ameerikaa akka qunnamaniif yaadachiiseera. Mootummaan Ameerikaa yeroo rakkoo kanatti lammiilee isaa tikkeetta xiyyaaraa bitachuu hin dandeenyeefillee akka bitu waadaa seenuu isaa karaa imbaasii isaa Finfinnee kanaan beeksiseera. Lammiileen Ameerikaa akkasumas maatiin lammiilee Ameerikaa lammii Ameerikaa ta'anii kanneen gaa'elaan lammii Ameerikaa hin taane waliin hidhata qaban kanneen gara Ameerikaa imaluuf dookumentii seerawaa harka irraa hin qabne imbaasicha akka qunnamaniif irra deebiin akeekkachiiseera. Mootummaan Ameerikaa yeroo garaagaraatti yaaliin Itoophiyaatti nagaa fiduuf taasise waan hin milkaa'in hafeef rakkoo nageenyaa biyyattii keessatti mudatee jiru hordofee irra deddeebiin lammiileen isaa Itoophiyaa keessaa akka ba'aniif akeekkachiisaa tureera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee sangammaa ture. Qophiilee walabummaan neetwoorkii afaan waliin turtii gaarii jenna. Haaloo akkam jirtu fayyaa keessanii nagumaa'ii walabummaa neetwoorkii raansinii bilbilaa jira. Akkam jirtu nagaadha?
Odeeffannoo wayii dhageensinii bilbilee yoon dogoggoruu baadhee fi aanaa noonnutti taateewwan achitti deemaa jirutu jira kan jedhamu odeeffannoo argadhe. Mee odeeffannoo kana isin akka ganda saniititti yookaan immoo aanaa saniitti maaltu deemaa jira naannoo keessanitti? Naannoo dhiifama ishee lixa shawaa aanaa noonnooti bakkee amma ani jiru. Egaa lixa shawaa aanaa noonnoo keessatti amma torbee darbe kana keessa rakkoo finxaalawwii Amaaraatiin uumameen hawaasni keenya gandoota 5 keessa jiru. Keessumaa immoo gandoota 3 keessatti rakkoo cimaatu uumamee jira. Egaa rakkoo kana keessatti amma yoobanaatti rakkoo finxaalawwii Amaaraatiin qaqqabeen manneen 314 qubatanii jiru. Tole. Manneen kun guutumatti manneen uummata Oromooti. Isaan malees horiin naannoo 250 ol jedhama kanaan saamameetiin jira. Midhaan akkasuma gubatee jira. Gara lubbuu namaatiin amma yoobanaatti karri nama 36 jeefamee jira. Kanaaf sababa kanaaf immoo ka'umsa kan ta'e naannoo sanatti uummanni Amaaraa fi uummanni Oromoo waliin jiraachaa ture. Sababii amma kan ta'e humna hidhateetu gara daangaa sanaa jira jedhamee yaadama. Gara aanaa Daannoo bakka jedhamu naannoo sanatti namni hidhate kun uummata Amaaraa jechuudhaan gara naannootti dhufanii warra Amaaraa kun immoo hidhatanii qophaa'anii baay'ee qindaa'anii uummata kana akkaataa kanaan buqqisanii amma hawaasni keenya egaa hedduun isaa jechuun gandoota Mattuu Sillaasee, Biloo Beerree fi ganda Mattuu Dendee akkasumas Mattuu Aabboo, Biloo Aabboo jedhaman keessa jiraatu. Rakkoo cimaa keessa jira, haala jiraachuudha. Midhaan isaa haala jira, midhaan isaa walitti qabachuu hin dandeenye rakkoo nageenyaa cimaa jira jechuudha naannoo kana. Hayyee baay'ee galatoomadha. Manneewwan gubate kuni manneen qotee bulaati moo akkasumatti waajjiraaleen gandaafaa keessatti argamu moo yeroo wanni kun gubatu milishaan gandaa hin jiru moo akkasumatti poolisiin hin jiru? Amma ganda 5tu gubatee jettanii mana 300 fi meeqattan 300 fi amma gabaasaa kan qabuun mana 300 fi 14 ol jedha. Egaa manneen kana gubachuu isaatiif ragaaleen garaagaraa viidiyoowwan adda addaa kaleessa warqii isaa ta'e miidiyaa hawaasaarra deemaa ture. Rakkoo kanaan immoo uummanni bakka tokkotti walitti qabamee beelaaf saaxilamee keessumaa daa'imman manneen barnootaa cufaadhaa bakka tokkotti walitti qabamanii yeroo akkasuma uummanni walii gochuudhaaf immoo bakka biraa jiru daabboo bitee raabsuuf akka mul'isu fa'aa kaleessa miidiyaa hawaasaarra deemaa ture. Egaa rakkoon kun yeroo uumamutti qaamolee nageenyaa kan jedhu qaamuma nageenyaa milishaa fi warri qawwee qabu jiraataan illee mootummaa irraa guuree ture dursee. Irraa guuruu isaanii qofa immoo miti erga irraa guuran illee qaama hidhate qaama kan bilisummaa Oromoo kana wal qabatu sirnirraa fudhata jechuudha. Yeroo Oromoo irraa guuranii warra Amaaraatiin immoo ofirraa qolchuun jedhamee jaraaf kennamaa ture. Isaanitti immoo mootummaan illee hidhaa ture. Meeshaan kanatti fayyadamanii meeshaa ofii dhabanitti dabalanii fi hawaasa keenya kanatti hir'isan jechuudha. Hayyee amma abbaa warraa 314 ol kun manaan qabanii qabeenyi isaanii akkuma jirutti barbadaa'ee jira kan jettanii kan akkaataan isinirraa hubachaa jiru kanatti namoonni gaa mana 314 kana keessa yoo xiqqaatee namni tokko mana tokko keessa namni tilmaaman nama 5 yoo ta'e nama hedduudha jechuudha. Eessa qubatee jira uummanni kun?
eessa qubatee jira uummanni amma manni irraa gubate kun? Uummanni kun egaa akkuma jirutti gandootaan baadiyyaa keessa kan buqqifamee manni irraa gubatee gara magaalaa xixiqqoo magaalota lamaan tokkotu jirti. Magaalli xixiqqoon gara sanatti baqatee iddoo fira qabu gara ofirra qabutti immoo fira hin qabne buufatuma buufata poolisii buufata wantoota kan mootummaa iddoo tokkotti walitti qabee jira. Amma isaanuma kana deebisaniillee bakkatti deebisan. Mana waan hin qabne baay'ee rakkoodha. Tilmaamaan manneen guddaa sadii jechuun manuma kana ijaaruuf maafillee baay'ee guddaa kan nama gaafatu. Kanaaf immoo koreen tokko dhaabbatee socho'aa jira. Kan adeemsa mudaa bu'uuraa isallee asirratti gama keessan asumaan akka beeksifatan sin gaafata rakkoo cimaa irra jira uummanni keenya jechuudha. Egaa uummanni Oromoo kan biyya alaa kana keessa jiru akkasumatti daasporaan Oromoo aanaa naannootti kan manneen gubate kana hawaasa mana 314 ol jechaa jirtu. Kanaaf dirmachuu akka uummanni Oromoo godhu biyya alaa kana keessatti nutis gama akka miidiyaatti uummanni dhaggeeffatu kana dhagahee yookaan kana argee akka gargaarsa godhu abdii guddaa qabna. Mee wanti kunoo yoo lammata deebi'ee ka'uudhaa fi wanti isin uummanni sun naannoo sanitti deebi'ee qubachuu isaatiif yoo ammas irra deebi'amee kan rukutamu ta'e wanni gara mootummaatiin kenname yaadni ibsi yookaan akkaataa itti rakkoon kun uumame yookaan immoo akkaataa rakkoon kun lammata itti uumamuu hin danda'u jedhamee wanni uummata kana abdiin godhamee jira. Gaamu mallee amma yeroo ammaa kanatti buufataalee naannoo namni itti miidhame keessumaa buufata mattuu qillee jedhamutti nama 21 ol illee bakka tokkotti jechuudha. Buufata naannoo Sillaasee jedhamu kanatti gara nama 12 naannoo biroolle akkasii naannoo sana kanatti buufatni poolisiin muraasni ta'uu jira. Garuu qaamni nageenya yeroo hundumaa dhaabbateechitti nama eegu namoonni kun qindaa'anii kan kana turan namoonni qindaa'an keessaa yakkamtoonni kun namni tokko lamma yoo godhan to'annoo jala kan oolleedha kan ani beeku. Kana jechuun immoo yakkamaan hanga hin qabaminitti namoonni bakka garaagaraa keessumaa immoo caasuma mootummaa keessa ta'anii rakkooleen kun akka uumaman sababa ta'an illee hangam to'atamanitti hawaasni kun deebi'ee dhaabachuuf illee waliin qabu jira. Kanaaf kun ammas hojii baay'ee guddaa kan gama mootummaa irraa eeggamudha. Kana akkamitti akkasirra nusa jedhuudha karaa fuulduraatti ilaalla walumaan. Egaa amma namoonni kun kan du'anii rasaasan immoo maaliin ajjeefamanii? Warri amma namoonni 21 bakka tokkotti du'ee jedhan amma fakkeenyaaf aanaa eventuutti namoota kana garii isaanii hin qalanii garii isaanii immoo rasaasan ajjeesanii garii isaanii xiyyaan ajjeesaa turanii eeboodhaafis akkasumatti hankaaksedha kan waraanaa turantu jiru. Naannoo kanatti lolli kun yeroo ka'amu bifa kamiin ka'e? Bifuma rasaasuma dhukaasa banuudha moo namoonni itti deebisee dhukaasa itti banetu jira moo akkamitti eegale? Eegalli lola kanaa bifa kamiin eegale? Ani naannoo sanatti eegalee guddatee keessumaa erga inni kun booda hawaasa sararraa yeroo qoratu naannoo sana naannoo laga Gidee jedhamutu jira. Laga Gidee kana bosona jira kana qabatee jarri kun walitti hundeessanii yeroo dheeraadhaaf leenjii loltummaa fudhataa turan wal leenjisaa turani. Meeshaa immoo meeshaa bitatanii qabu. Meeshaan bitatan biratti namoota saba Amaaraa kan iddoo biraatti namoota hin beekan qindeessanii fidaniiti meeshaa waraanaatiin kan uummata rukutaa turanii guutumaa guututti meeshaadhaan haala qindaa'een kan uummata rukutaa turan uummata keessaa immoo uummata qonnaan bulaa nama argan Oromoo haa ta'u malee daa'ima hin jenne dubartoota hin jenne jaarsa hin jenne nama hundaa kan rukutaa hin turani. Isa biraan kan nama baay'ee nama gaddisiisu jaarsa tokkorraa gaajjeesan booda qaama saalaa muruudhaan akka akkanallee irratti raawwatanidha. Daa'ima dhiira jedhamu dhiiraa tokkorraa illee harka muran jedhamee
Kitanii namoota naannoo sanatti himanii kan biraa kan baay'ee nama gaddisiisu egaa kun jibbinsa ta'uu kan mul'isu magaalaa Qeendee jedhamtu tokko keessatti suuraan Hacaaluun Hundeessaa yaadannoo dhaabbatee ture. Isa isaallee bakka isaa diiganii kaasanii bitanii naannoo sanatti sirbaa turan jedhama. Kanaaf kun jibbinsuma sabaarraa kan qindaa'ee hojjetamedha jechuudha malee wanta kasabuu dandeenyu. Hayyee galatoomadha. Mee aanaan noonnoo tunii nunnuu tunii akkuma beekamu Oromiyaa keessa Oromoodha. Uummata Oromootu keessa jiraata. Sabni Amaaraa kun kan bakka san qubachuu danda'e yeroo akkamiiti yookaan immoo naannoon suni naannoo Amaaraati moo akkami wanna kana mee uummataaf illee ifa godhaadha. Namoonni baay'een yeroo baay'ee namoonni kun qubattoota bara beelaa fidanii bakka sana qubachiisanii kan jedhamu deemaa jira. Wanni isin immoo dhalataa naannoo sanaa waan taataniif mee wanta achitti jiru warri sabaan Amaaraa ta'ee amma Oromoo fixaa jiru kun dhuguma warra qubattootumaa dhufe moo warruma naannoo Amaaraa jalatti galuu qabaadha gaaffiin isaanii. Dura kun sana gochuu illee hin danda'anii dura lookeeshinii isaa baruudhaaf aanaa noonnoo jechuun godina lixa shawaa keessatti kan isheen argamtu gara lixaatiin aanaa daannootiin daangeffamti. Gara immoo gara kibbaatiin godina Jimmaa jechuun laga Dibeetu daangessaa aanaa Kutortoolla jedhamutti jira godina Jimmaa keessa jiru barsanaan daangeffamti. Gara Harraan immoo aanaa Ammayyaa fi uummata kibbaati jechuun gara uummata kibbaa uummata gara walqixxeetti aanu kanaan daangeffamti. Kana jechuun Oromiyaadha. Warri kun namoonni kun immoo kan jarri qubachuu danda'an rakkatanii naannoo Amaaraarraa yeroo 83 booda namoonni muraasni dhufanii lafti baay'ee mijataadha. Keessumni lafasaa baay'ee mijataadha. Kana booda Gondarii fi Gojjamirraa wal waamuudhaan lafti duwwaa waan jiruuf akkaataa sanaan dhufanii qubatanii namoonni rakkinaan dhufanii qubatanii kan naannoo sana jiraachaa jiran malee wanti biraa hin jiru. Garuu baay'inni isaanii hangas humnaa olis ta'ee otoo hin taane hammumti jirtu sun walitti qindooftee wal deeggartee fi kan uummata Oromoo buqqisuutti keessa jechuudha. Baay'ee galatoomadha. Egaa akkaan hubadhaa jirutti isaan duuba immoo akkuma isin dura kaastan namoota naannoo biraa warra sabaan Amaaraa ta'anii isaantu duuba jira. Akkasumattis immoo mootummaan isaa waliin jira. Isa Oromoo irraa qawwee hiikee isaanitti qawwee hidhaa ture kan jedhu kaastanii. Egaa mee asirratti wanti uummanni Oromoo yeroo hunduma keessatti naannoo sanitti fakkeenyaa fi adda bilisummaa Oromoo yookaan immoo waraana bilisummaa Oromootu naannoo kana jira kan jedhamu jedhaniiti kan isaan qawwee hiikanii. Dhuguma waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sanni jiraayee waraanni bilisummaa Oromoo dirmannaan inni godhe ni jira. Waa'ee kana dhagahee booda uummata naannoo san jiru dhaqqabuudhaaf yaaliin isaan godhan wanni isin quba qabdan jira. Kana mee uummata Oromoof ibsa. Kanarratti namoonni keenya inni gaaffii qaba maanii nuti waraana bilisummaa Oromootu jira kana keessa seenee jira kan jedhu qaamolee mootummaa biyya bulchan irraa dhageenya malee nuti waraana bilisummaa Oromoo rasaasa takka naannoo keessatti qaama kamirrattuu kaasee nuti ijaan arginees hin beeknu dhageenyee hin beeknu. Garuu akka ajandaa godheetiin kan caasaa mootummaa naannoo kanatti akkasitti odeessuu fi afarsuu sababbii yeroo uummanni waan tokko ta'u kana kan godhe shaneedhaa waraana bilisummaa Oromoo biyyaanii propoogaandaadhaaf ajandaa godhanii odeessuu malee nuti qaama kana akkuma hin argine. Erga rakkoon kun uumamees waraanni bilisummaa Oromoo dhufee wanti uummata Oromoo cinaa dhaabbatee naannoo kanatti rakkoo kana qolatee jiru. Kanaaf mootummaa ajandaa godhee haa ta'u malee nuti waraanni bilisummaa Oromoo aanaa kana keessatti socho'aa hin jiru uuman argine maluudha. Baay'ee galatoomadha. Akkan haasaa keessan irraa hubadhetti waraanni bilisummaa Oromoo
naannoo keenya hin jiru. Kan waan kana ajandaa godhee dhiyeesse mootummaadha. Malee nuti gama keenyanii wanni akka hawaasatti yookaan akka qotee bulaatitti qotee bulaatitu bosonatti dhiyaata. Warri lafa qotu achi. Kanaaf wanni isin ijaan argitanii yookaan immoo dhageessanii naannoo kanatti argamanii jiran wanni jedhamu akka hin jirre kan isin dubbachaa jirtanii galatoomadha. Meegaa akkuma gaa isinuu jettanii rakkoon ajandaa yeroo baay'ee ilmaan Oromoo shaneedha, abaawoodha, juntaadha jedhameeti bakkuma hundatti namni keenya dararamaa jira. Dararaa kana keessa ammoo miidhaa hamaa kan ta'e amma bakka aanaa noonnuu kanatti uummata keenya irratti kan gahaa jiru sunu ibsaa jirtan. Waliigala biyyattii irratti garuu wanta akkasii deemamaa jira. Keessattuu minilik zamachaa jedhanii yookaan immoo duula minilik jedhanii yeroo isaan ka'anii uummata keenya bifa kanaan fixan akka Oromoo tokkootti uummanni Oromoo keessattuu Shawaa Lixaa akkuma isinuu kaastan siidaa Hacaaluu Hundeessaa bakka inni dhaabbate san irraallee diigamee jira kan jedhamu jibbiinsi kuni jibbiinsa akka sabaatti saba keenya jibbaa jiranidha kan jettanii. Kanaan wal qabatee amma minilik zamachaan kun akkamitti ilmaan Oromoo hammam laallataa Oromoon homaaf taa'ee mana isaatti du'aa wareegama akkasittiin qe'ee isaati irratti lafa isaati irratti uummanni bakka biraarraa qubatee dhufee achi jiraatu otoo mirgi isaa hin sarbamin otoo qabeenyi isaa hin saamamin gadi bahee uummata keenya bifa kanaa yeroo fixaa jiru uummanni Oromoo keessattuu godinni Shawaa Lixaa yeroo hedduu Hacaaluun eegaa ajjeefame booda namni tokko namni dubbachaa jiru hin jiru. Isa kanaaf akka hawaasatti isin maal jettu mee uummata kanaan yookaan immoo dhaamsa maalii qabdu uummata Oromoo godina Shawaa Lixaatiif? Lixa Shawaa qofatu hin taane akka waliigalaatti akka Oromootti tokkotti waan baay'ee na gaddisiisu isaa tammaa isaa jirtu kana nageenyaa hundi keenyaa jiru tarii tokkoffaa namoonni keenya jiruudhuma dhuunfaa isaatiif jiree yookiin naannoo mijataa dhabamuu irraa ka'ee wallaggeeffachuutu jira. Garuu duutii amma mana keenyatti hin galutti waan mirga keenya falmachuu hin dandeenyu waan jedhe fakkaata. Kana nuti sanurraa eeggamu garuu kan akka Oromoo tokkotti hin jedhu hawaasni keenya wal dubbisuu qaba. Hawaasni keenya akkuma yeroo darbe waliin qindaa'ee waliin ta'ee waliin sirna wayyaanee qubsuu keessatti gahee guddaa taphatanii waliin ta'ee rakkoo amma karaa kanaan itti deemaa jiru. Qolate malee tokkoon keenya mana keenyatti kan shakkiin qabu. Kanaaf hawaasni keenya keessumaa dargaggoonni keenya qaamolee hiriiruu qaban faana hiriiranii caasaa mootummaa keessa warri jiran warri garaadhaaf hiriirullee hundumtuu ta'ee gara sirriitti haalli keenya akka deemu waliin hojjechuu qaba. Yaaduu qaba. Baay'ee galatoomadha. Akkuma waliigalaatti haasoftanii mee yeroo baay'ee waa'een minilik zamachaa kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa akkuma waliigalaatitti ilmaan Oromoo gara kaabatti kan guuramu yookaan immoo ijoolleen umurii isaaniillee waggaa 18 gadi amma waggaa 12titti warra dirree waraanaa kanarratti booji'amantu jira. Amma immoo muummichi ministeeraa kan ofiin jedhu Abiy Ahmad gara dirree waraanaa deeme tan lolaa kan jedhu uummata keenya kakaasuu yookaan immoo namoota hubannoo qabnee fi waan akkasii miidiyaa irratti oofaa jiru. Lolli kuni eenyutu lolamaa jira jettanii yaaddu? Itoophiyaan yeroo inni TPLF wajjin TPLF keessatti guddatee TPLF wajjin wal dhabee yeroo inni xiyyaara kaasee uummata Tigraay rukutu. Yeroo inni amma xiyyaarri Tigraay irratti haleellaa geggeeffamaa ture amma gara lixa Oromiyaatti jijjiiramee jira. Isa kanaafiyyuu Oromoon amma tarii waan xiyyaarri kun gara keessan kanas dhufuu mala. Kanaaf hammam of qopheessee jira. Tarii wanni amma kaa'anii falmachuu kana qofa afaan uummanni keenya kuni gahaadhayi kan jedhuu fi akka hawaasatti hawaasni Oromoo hammam quba wal qaba. Bara 2016 2015 2014 yoo duuba deebine namni hunduu bifa tokkoon ka'ee
falmatee jechuudha. Roorroon maaliifi duuti du'a waan ta'eef mana teenyeen duunu kanaafuu gadi baanee falmanna kan jedhu uummanni murteessee falmachaa jira. Haaluma amma isin jettan kanaanii haleellaa xiyyaaraa kana hoo akkamitti ilaaltu? Lolli amma gara kaabatti fi gara lixaarratti xiyyaaraan gaggeeffamaa jiru kun warri Oromoo ta'anii jeneraalonni, konoreelonni nuti Oromoof dhaabbannaa, nuti Oromoof qabsoofnaa, uummata Oromoo walqixxummaa isaa kabachiifnaa jedhu. Garuu akkuma argaa jirtan manni Oromoo gubachaa jira. Oromoon xiyyaaraan otoo hin hafin qofa reebamaa jira. Kaaba Oromoo Walloo keessatti kan rukutamaa jiru bakka uummanni Oromoo qubatu masjiida bakkoota adda addaati. Malee naannoo Amaaraa keessatti lolli deemamaa ture. Wanti tokko achi keessatti xiyyaarri tokko kan rukutame yookaan immoo haleellaa xiyyaarri geggeessan jiru jechuudha. Isa kana Itoophiyaan kun kan eenyuti? Oromoon kun Itoophiyaa miti. Tigreen kun Itoophiyaa miti. Amaaruma qofati Itoophiyaadha jedhee jettanii yaaddumoo eega Amaara qofa ta'e Oromoon maaliif dhaqee du'a kan jedhu? Asirratti wanti uummanni keenya yoo keessumaa waraanni amma kaaba Itoophiyaatti deemaa jiru kun waraana warri Amaaraa kun bifa baloo maaloo baloo ittiin kakaastee otoo walii galtee maqaa akka siyaasaatti ilaalamee qaamni walii deemamee walii dubbatamee hiikuu danda'amu ture. Garuu warri kun kanan barbaadan sababiin isaa yeroo baay'ee kan jirri barbaadan egaa nama cabsanii ofii olaantummaadhaan wanta gaggeessuu fedhantu jira. Garuu uummanni keenya kan gochuu qabu waraanni kaaba Itoophiyaa akka dhumu keessumaa waraana kana kan gaggeessaa jiru gaggeessitoonni Oromoo haadhaan keessa jiru uummanni Oromoo dhaqanii naannoo kanatti du'aa jiru waraanaa jiru. Uummanni kibbaa akkasumas Sumaalee akkas waliin ta'ee uummata kana gaafa waraanaa jiru inni beekamaadha. Kanaaf humni kana humna guddaa ta'uun beekamaadha. Utuma danda'ee yookaan mo'atu ta'e jarri maa'inni akka waan ofii isiitii mo'atteetti akka waan mo'atteetti ilaalcha sanaan innaa deemtu waraana kanarra daayireekti gara Oromoo cabsutti akka deemtu shakkiin qabuun. Kana sababni jedhuuf maaliifi wantoonni ammallee galaqqisaa hin jiran jechuudha. Waraana keessa namni deebi'ee yeroo hundaa sammuu waraanaatiin yaada. Kana jechuun deebiin uummata nagaa ammallee kan jalqabame kana waan ta'eef akkuma waraanni naannoo sanaa yoo qaxxamuramu ta'e xumuraan Oromoo irratti akka banan waa tokko shakkiin qabu. Sana jechuun immoo uummanni keenya ammoo irra ka'ee qophii barbaachisaa godhee waraana akkaataa kanaan itti deemuu danda'u kan akkamittiin qorachuu kan danda'u akkamittiin akka hiikkachuu danda'u. Karena negara tahu, para umum tahu, para ini, kalau kita nak mahu sikit, kalau yang kita sebenarnya rakun kun akadu, dia kasih yang tadi kamu dapat informasi, kita kira mungkin kalau kira karena tu mungkinnya toko tadi kalau tiga jauh dari itu, kamu cina nanti mana? Baay'ee galatoomadha. Mee amma muummichi ministeeraa dirree lolaa deemee gara lolli kan jiru Shawaa Roobitii fi naannoo kana keessatti kan lolli baay'een deemaa jiru. Inni garuu naannoo Affaarirraa qabachaa jirra, injifannoo galmeessisnee jechaa jira. Akka keessanitti Shawaa Roobititu Finfinneetti dhiyoodha moo naannoo Affaaritu Finfinneetti dhiyoodha? Waraanni dhufee Finfinnee jala gahee jiru kana uummanni dhuguma waan kana dhugaadha yookaan immoo jedhee fudhatanii jirtu. Finfinnee bira darbanii Shawaa Roobit bira darbanii yeroo isaan dhaqanii Affaar irraa lollee jirra cabsaa jirra kan isaan jedhan kana. Kara warra wajjin kan waliin jiran hundumtuu bakka deemaa jira kan dhuunfaa dhageenyu garuu dhugaan jiru waa'ee waraanichi miidhaa maal akka ta'u mana naatiin garuu maaliifi warruma miilitarii beekutu waan kan dubbachuu qabaa ture garuu akkaataa namni jedhamaa jiru kun waanota akkuma ishatti bakka keessatti nama jechuudha. Egaa amma mee isin yeroo laaltan miidiyaa biyya keessaa gubbaarratti
lola kana injifannee jirraa jedha mootummaan. Garuu uummata booji'ame kanuma bara tokkoon darbe yookaan immoo barreen gaddaafaa agarsiisaa jiru irra caalaa. TPLF immoo kan agarsiisaa jiraatan kumaatamaan agarsiisaa jiru waraana mootummaa. Muummichi ministeeraa warri uummanni Tigraay haadholiin Tigraay ijoolleen keenya eessa jiru jedhaa gaafadhaadhaa jedha. Garuu uummanni Oromoo yookaan immoo sabaaf sablammiin biyya sana keessa jiru ijoolleen keenya eessa jiraa eessa dhaqanii jedhanii gaafachuun ni danda'ama. Ijoolleen dirree Tigraay keessatti kunoo waan nyaannu hin qabnu waan dhugnu hin qabnu waan uffannu hin qabnu kan jedhanii rakkina hamaa keessa jira warri booji'aman kuni. Warra kana galchuudhaaf illee maatiidhuma isaaniitti akka isaan deebi'anii galanillee isaanii wajjin illee waan inni marii godhu hin jiru. Kanaaf isin akkamitti ilaaltu obboleeyyan ijoollee xixiqqoo kana achitti yeroo isaan dhaqanii bifan taaneen dhumaa jiran sanirra darbee namni yeroo booji'amu booji'amtoota walii deebisuu irratti waliin mari'ata. Inni garuu mootummaa waan akkasii tasumayyuu gonkumayyuu dubbachaa hin jiru. Isinoo akkamitti ilaaltan kanamee akka uummataatitti yookaan akka hawaasatitti warri waan kana argu dhuguma argeeti ijoolleen kun itti deemaa jira moo otoo hin argin itti deemaa jiru kan jedhu irratti yaada keessan nu ibsaa. Sistema biyya kanaa keessatti xiqqoo wanti beekamu qabu militariin gara militarii galee booddee koodii mataa isaatiin gara waraanaa deemaa. Waraanni leenjifatee gara waraanaa galee booddee namni tokko yoo kan jiru ta'e sistema sanaan kan maatiin gaafachaa keessa kan jiru akkaataa kanaan kan deemamu yoo deemnee kan laayiin yoo jiru karaa maatiittiin kan ibsamee waan kaasaa jedhamu tokko jirti isa hakenname akkaataa kanaan ture amma garuu laayiniin iyyuu laayina rakkina jiru irraa ka'eetiin laayiniin sun waan amma kana hojii isaa ta'ee jiru bakkaatu garuu walumaa galatti wanti waraana karaa deemaa jiru kun anatu mootaa jira anan iddoo kana ga'e achi deemaa jira isa jiru kana wal qabatee wanti jiru yooma erga waraana jiru akka mootii adda baafnee deemu malee kan jennu waan dubbachuu dandeenyu akka waasaatti jechuudha. Garuu rakkoon cimaan akka biyya Itoophiyaa keessatti wanni hundumtuu beekaa kanaaf walumaa galatti keessumaa uummanni Oromoo gama waraanaa kanaan waan yaadu waan kallattii jechuu qabu waan jiru natti fakkaata. Kanaaf hawaasa keenyaaf dhaamsinaan dabarsuu danda'u yeroo hundumaa tokkummaadhaan wal dhaggeeffachuudhaan wal dubbisaatiin deemee deemanii biyya kana keessa jiraachuudhaaf waan uummata Oromoodha. Tokkummaa malee waan biraan jechuudha. Baay'ee galatoomadha. Waa'ee mudannoo aanaa nunnuu irratti geggeeffame kana wal qabatee waan deemaa jiru hundumayyuu nu ibsitanii jirtu. Mee hawaasa Oromoo biyya alaa jiruu fi gargaarsi akka barbaachisu dubbatanii jirtu. Dhaamsa keessan irraa maayii uummata kana bira dhaabbachuudhaaf wanti taasifamuu barbaadu wanni uummanni hatattamaan amma uummata kana dhaqabuu danda'u daa'imman dubartoota ulfaa dubartoota deessee lafa jirtu akkasumatti immoo maanguddoolee deemanii bakka tokko gahuu hin dandeenye fi haadholii achitti rakkatan warra kanaa wal qabsiisee gargaarsa hatattamaa kanatu uummata Oromoo uummanni Oromoo kanaan akka daddafee nu dhaqqabu kan jettan dhaamsa keessan irraa maayii dhaamati waan hafee jira jettan uummata Oromoo akka bakka hunda jiran yookaan addunyaa idila addunyaa kanarra jiraniif dhaamsa keessan dhaammadha. Ulfaatii atileedha amma akkasitti yaadachuu keessaniif baay'ee ulfina guddaan isin qaba. Keessumaa diiyaaspooraa Oromoo biyyoota Awurooppaa keessa jirtan akkasumas biyyoota biroollee jirtan hundi keessaniyyuu hawaasni keessan buqqa'ee biyyaa akkuma jira dubbachuu yaale mana 314 ol gubatee jira. Namni lubbuudhaan namni 36 ol du'ee jira. Horii isaa wanti qonnaan bulaan qabu qabeenyi isaa horii fi midhaan isaa irraa gubatee jira. Horiin isaa irraa saamamee jira. Keessumaa manuma kana ijaaruudhaaf illee haala qaala'insa biyya Itoophiyaa keessa amma jiru mana baadiyyaa keessa jiru tokko
ijaartee dhaabuudhaaf yoo xiqqate hanga qarshii 200 barbaada mana tokko ijaaruudhaaf manuma xiqqaa akka yoo jennu. Kanaaf kan haala kanaan immoo mana uummata kanatti ijaaruudhaaf yoo xiqqate qarshii 50 ol barbaachisa namoota kanaaf manuma qofaadha jechuudha. Maateriyaaliin mana keessaa tooreen dabalatanii waan nyaatan waan dhugan fatina maatii dukka'ee kana ijoolleedhaaf daggara waan nuti kana osoo hin dabalatin shanii kana jedhu. Kana gochuudhaaf immoo humni keenya amma biyya kana keessatti waan waa qabdan gaddaa immoo amma humna keessatti waan dandeessanuun hawaasa kana biraa akka dhaabbattan keessumaa koreen tokko koreen deeggarsaa tokko aanaa kanaaf dhaabbatee akka wanti sadii banamee jira. Wanti sun sooshaal miidiyaa irra deemaa jira. Nama Dr. Taganee Raggaasaa jedhamu Fayyinee Tagarraa fi Keebar Bareechaa jedhamuun kan banamee jiru. Kanaafuu bifa kanaan hawaasa keessa waan dandeessaniin akka cina dhaabbattan agaraan isiniin jedha jechuudha. Oromoo kun hundumtu gama biraatiin uummanni Oromoo akkuma filasiin jedhe yeroo ammaa rakkinaan mudateetiin jiru kana egaa qolachuudhaaf hundi keenya tokkummaadhaan wal taanee wal dhageenyee kan caasaa mootummaa keessa jirullee ka ala jirullee dargaggeessa Oromoo shamarran Oromoo hundumtuu otoo yaadaa fi siyaasa waliin qoodiin gara tokkotti dhufaniitiin rakkoo biyya keenyaa keessumaa rakkoo uummata Oromoo yoo hiikni malee wal qoqqooduudhaan wal dura fagaachuudhaan wanti hiikkan jiru rakkoo buusaa filan jedha. Kanaaf nagaan akka hundumti keessanii gara nuyi ijaafachaa jirtan galata guddaa siif qaba jechuudha. Hayyee hedduu galatoomadha. Maqaa walabummaa Niwus Neetwoorkiinis dhaggeeffattoota keenyan baay'een isin galateeffadha. Egaa rabbii isin haa jajjabeessuu. Wanni hundumtuu hin darbaa wal bira dhaabbadhaadha. Sagalee keessan immoo uummata Oromoo bal'aa biraan ni geenya. Yeroo gaarii qabaadhaadha. Deebinees immoo isin iyyaafannaa maalirraa akka geessanii turtii gaarii isiniin jenna. Hayyee yeroo gaarii.